Kunis jira miidiyaan egaa dhimmoota safuu fi aadaa uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatu torbeedhaan egaa beektota hayyoota abbootii gadaa akkasumas immoo dargaggootaa fi namoota dhalootaaf ergaa dabarsuu ni danda'u kan jedhu sagantaa keenya marsaa lammaffaa amma eegalla. Egaa sagantaa keenya marsaa lammaffaa kana keessatti egaa turtii jaallatamaa fi kabajamaa Ayyuu beekamaa fi jaallatamaa keessumaayyuu seenaa uummata Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabanii fi jaalala guddaa kan qaban Ayyuu Abbaa Lookoo wajjin turtii taasisaa jirrudha. Egaa yeroo gaarii akka qabaatanis abdii guddaa qabna. Kunis jira miidiyaa subscribe like share comment gochuudhaan yaadaaf qeeqa keessan nu kennan immoo affeera keenya gamanaati. Gaarii qabaadha. Kun akkasiin hin ta'e waa waggaa kudhanii har'aati alaalanii beekan. Fakkeenna naannoo kana keessa afa faroo wayii laftanatti ta'u waa akkanaati gujii waa akkanaa midhaaf afaan dubbate kun islaama ta'e kun kiristaana ta'e kun raabaa ta'e dubbii nama caqasuu dadhaban malee waa aramu keessa dhugan hundaayyuu raakii himee ture. Wal qoqqoodan jenne garuu haa ta'etuuti gatiitti gadi waraana dhufee walakkaa tanatti gujii hin qal'ataa waan jedhu ture. Hin baanyaa kan jenne yaa asadi ta'aa. Basmaam kiristaane basmaam jedhee dudda sitta gala islaamee bismillah dhee karaa dhibii gala kaan immoo abasu daalitti dhee yookiin fi nama raabaa gada lafaan butanidha. Gaafas immoo yaa asli ta'e na afaa wal badee hin diqqaata hin qal'ata hin baduun babbaddaa hin marruu affaffaa hin roobuun karfaffaa gaalolee horee gala ta'e ree horee raandina ta'e intala diintuu barbaada labuu keessa jechuudha warqii jechuudha intala diintuu barbaada qotattee lafa baate nama qotuu barse irreessan lakkute areeffan lakkisaa ta'e jedhan ammas darkan keessa dhufa. Kennaaf kuwaasii miilaa ta'amma jaallannee itti baanee laallu tana nama 11 taphata. Tokkochi cimaa ta'eeti ka galchu achi ka dhufu. Inni nu ka dhufu cimaa ta'eeti ka dhufu. Warri ciccimoon 11 wal taqabaman sun budunii cimtuu uuman. Nama tokkochisanii. Oromoo yoo kanaaf wal tacimee balbalaa wal tacimee deebanuu fi cimsafte. Oromoo saba cimaa uuma walta deebi'e. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii kunis jira miidiyaa guyyaa har'aa nama jaallatamaa fi kabajamaa nama ajaa'ibaa Ayyuu guddaa Ayyuu beekamaa kunis jira miidiyaan egaa adamsee kunoo isinii barnoota guddaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Gujiin aadaa qaba safuu qaba. Mee isa kanoo akkamittiin ibsu ammas turtiin keessan wajjin ta'uun affeera keenya gamanaati. Uummanni Oromoo bakka bakkatti aadaa mataa isaa danda'e qaba. Gujiin waan hunda qaba. Gosaan, sabaan, amantaan nama hin qoodu. Gujii keenya kuni adda. Akkamitti adda ilma 5 qaba. Karaa 5 guddifata. Ilma gudeedaa ka gaafa nama lolee nyaaphaa galeen ilma kadhoo jedhanii yoo ilmi abbaa ilma dhabe ati ilma keeti fuutee yoo jaartiin ciniinsifatte kadhoo jala irkifatanii kadhaa dhutiin gadi keessa jala irkifatanii yennaa mucaan sun dhalate fudhanii fi kennanii guddifachaadhaan ilma tuutii jedhanii yennaa raabii ilmee gatu ilmee san baddaa keessa dhaganii fudhatan siigalee kodhoodhanii ammallee 5 ilma 5 kana duuchi ifitti hammata sabummaa sabi tokko rakkatee oolaaf hongeen dha'ee gara biyya kana innaan seeni harka badhisee fudhata. Wani fudhatuufi lafa tana waggaa 70 jiraanna. Yoo guddatte waggaa 70 jiraata. Baadama achi aguma nama du'eete yoo jiraatte waggaa 70 jiraatu kana waan gaarii hojjettee fuula waaqalee dura dhaxxanuutitti amannaa ka fuulli waaqaa jiru. Lafa tana irratti cubbuu hojjechuun dansaa miti. Gaafi namni cubbuu hojjetu yookiin gaafi namni nama ajjeesuu danda'u gaafa sabii dhibii yookiin fi lafa dhibii dhufanii humnaan sirra dhufanii nama ajjeesanii gumaa gaafatan. Gumaa 4 gaafatan. Gumaa kana gaafa namni sun didee lakkii jedhe qofa lolan malee sunuu sakkabanii dani faroo eeganii faroon sakkaddee loli siin jedhe. Faroo jechuun kaayaan beektamu. Sakkaddee jirti sabi sun sakkabee loledhaan gaafa siin injifatan. Kanaaf illee hammatee jiraata. Kanaaf gaafa hawaasa lafa tana hundee nama hundaa qoodanii Gujii immoo waan jedhe eessannaan lafa takka dhiqqoo takka hamburadhee jira waaqa jedheen latti sun adaadaatiyya sama fudhadhu sama sii lakkisee akkuma si dedhe lafa sallee dheeraa fudhadhu leen lafi sun tan lafa tana jaalaa albuuda 12 wajjin jira bisaan naannoo tana hundi isaanii fakkeenyaaf akkana 3 yaa'a akkana 9 yaa'a galaana 12 lafa Gujii tana keessaa amma asii gololchaa abbaa yaa galaana abbaatti jira. Asii sagalaan gafa siilaa keessan 12 galaana 12 kun eessa baa naannoo tana keessa. Lafuma kana keessa. Lafuma kana keessa. Kanaaf lafti kun eebbifamtuudha. Eebbi uumamaan lafa eebbifamtu. Dhakaan warqee naannoo kana keessa jira. Lafa eebba qaddu lafa uumamaani dhiigi duraan dhiigi hamaan laftan rabbu en beeku harmalee nama jeesanii beekanu. Kanaaf immoo saba hunda naannoo dhufe hammatee as keessa jiraata. Hammatee samiin dhufa bakka bakkaan dhufa hojiin dhufa rakkateen dhufa hongee Harargee irraa gudaansanii naannoo kun amma
wanni kana qusisanii bara 2000 amma waggaa 18 hadha kara gerra harumaayya naannoo sanii fedhii gara makina 25 dhufanii naannoo magaalota tana qusisan haga irraa nagaa waliin jiraatu. Sumaaleen bara siyaada barri 76 irraa baqatanii naannoo tana galan haga irraa waliin jiran. Sini galee garri tuni gara gadii sanii godaananii dhufanii garaa gujii keessa ubatan haga irraa nagaan jiraachuu jiran. Hundi isaanii nagumaan gaafa sakkabanii ofuma laksanii keessa deeman malee waan tokko ara Sumaalee ati fudhattee ilaalte naannoo Somaaleetii baqatan Moqdishoo baqatan hundi naannoo gujii tana keessa jiran. Nama tokko hin diqatu wanjed irra ijjatanu gaafa nama akkasii cubbuu lafa hanqane sana miite dur lafti tana dabarfamee rakkoo kenna. Oolaa dhufa waan ta'eef waan kana sodaatta danfa lafaa kana kanaaf dha waaqaaf lafaa fudhaban jechuudha. Egaa keessumaa ani dhalataa Wallaggaati haa ta'u Gujii keessa waggaa hedduu ture. Uummanni Gujii gadi yoo deemte bishaan yoo gaafattu aannan namaa kenna. Ofii waa utuu waan nyaatiin akkati waa nyaattu keessummaan baadiyaa keessa jiru gadi jiru waan ajaa'ibaati. Inni kuni sareeyyuu caamulaa kennan caamulaa korma sareeyyuu caamulaa kennan ilmee namaatiif bisaan duwwaan kennan. Qajeeluu barbaade jalqaba saree irraa goruu bara godhan. Qajeeluu barbaade qajeelummaa barbaade saree ciiftu so irraa gor yaada keetiin saayikooloojii keetiin nagatte qajeeluu dursa qajeeluu feeta dursa waa ta'uu feetu jalqaba saree irraa gor sareenuu iddoo guddaa qaba. Seera Gujii keessa kormi saree teepha qabu gaafa jeesan gatii qaba. Ilmi namaa immoo dachaa 77 qaba. Wadhatu ilmi namaa dachaa meeqa 77 qaba. Gisee namni tokko sitta dhufe akka aadaa keenyaatti aanan kennaniif. Yoonni bisaan gaafate ariira qorii buusanii itti kennan. Harka keessa jira. Namni wayii karaa kadeemu kari deemtuuni intala durraa wayitiin ba'ee akkana jedhedhani. In dheebodhe bisaan naa buusennaani aana itti kennite. Jaarsi kun garaa quufee ka'ee waa sadi eebbise. Kunni ta'eeti humna galaanaa ta'eeti. Tokko. Agartee malli keeti mala dubartii ta'u. Lama. Isii sadaffaani nama namaan farru ta'ii jedheen galgal haati gallaani abbaan gallaani abba nama wayiiti kan bisaan na gaafatee na aanan kenneef wasadi si eebbisaa jedhe humni ta'uu na galaana ta'etu malli kee mala dubartii ta'etu akkasuma nama namaan farru ta'ii naan jedhe na abaare jennaani humni humna galaanaa ta'etu jechuuni galaanaa fi dhakaan gisee wal ta'uu kan injifatu bisaanii Bishaan. waan cufa cala bisaan tirra humna qabaa dhugaa si eebbisee agartee malli mala dubartii jechuun kootu dubartii si geessinaadhee ana abbaa warraati hin qinxiidha aanan natta keenya jedheen aanan keenya jalaa namichi qinxiidhee na rifatte maan ta'e jedheen jennaani ciica diqqatu harkaan an bu'in itti haguma xiqqaa santi yaadattee jedhe mala dubartii jechuun Achirraa haga xiqqoo tokkorraa yaadattee jedheen sadaffaarraa nama namaan farru ta'e jechuun ati abbaa qabeenyaa ta'e hiyyeessile si qabaa. Dureessile si qabaa. Beekaa wallaalaan si qabaa. Hayyuu laduun si qabdi. Kanaaf ati nama namaan farru ta'e jechuun dhibama rakkadhu adoon ta'e harka bal'adhu biiteeti biyya bal'oo ta'eeti jedheen. Kanaaf taarikii keessa waan ta'eef namatti dhufe kamuyyuu bisaan gurraacha buusanii namaan kennan seeraa muti. Siigalee bisaan lakkise wanni waaqi namaa kenne qabeenya. Bisaan ammoo tola waaqi jalqaba sii kenna. Bisaan imimmaan lafaati. Marri dabbasaa lafaa jedhani. Sponsor keenya kabajaa Action for the Need Itoophiyaati. Action for the Need Itoophiyaa akkuma beekamu namoota harka qalleeyyii godina Gujii fi godina Booranaa keessatti harka qalleeyyii sababa uumamaaf namtolchee qe'ee maatii isaaniirraa kan buqqaaniif deeggarsa addaa kan taasisudha. Galata guddaa qabda. Gujiitti gaafa warra namaa dhufte keessummaa dhiise jechuudha. Ta dhagi'aa dhuftee fi ta waaqa fide gargari. Ta waaqa fide irra simatan. Kardiima kabeetta waaqi fide san agarte sagalee kennanii fi nyaachisanii obaasanii quusanii karaa itti akeekan manalletti hafan deemi karaa waaqa keetiin jedhan karaa kan deemsan naannoon sun akkasi karaa san ba'i yoo achiin baane karaa lama ta'a jedhanii akeekanii qajeelchan. Keessa jechuun boru lafa akkasii dhadha warra akkasii dira achiin ba'i achi akeessifadha jedhanii akeessan. Kaa'u nyaachittee garaa quusitee qabaatu immoo galaalleen kennitaaf galaa jechuun beektaa waa inni innaa deemu karaa nyaatu. Kanaaf uummata Gujii keessa deemaa sagalee galaayyuu fidattu. Fidattu. Uummata sanatu uummata gaariidha waan ta'eef. Gaarii waan ta'eef galaan fidattu. Adeemsa aadaa keessatti isin waggaa 12 qabattaniitu. Waggaa 12 kana adeemsa maal keessa dabartamme? Adeemsa keessa dabarru
ku libaasummaa irra gara raabomaatti gara kuusumaatti kuusomi addee kuusumaa kanatti qumbii sooratu ki ayyoomu ki murtoomu hin jadhaabu hin waamuru akkas jechuun namni tokko miseensi abbaa tokko achi keessa miseensi yaa'a sanii kun jadhaaba ta'a kun murtii ta'a kun hayyuu ta'a kun jalkiya ta'a akkas ta'een qumbii kan sooratu hayyuudha waamura darajaa achi keessa qabuun abbaa murtiiti isa kanarratti maanti jira seeta dibbee qixxeessani yookiin fi muka bulanu jira addaa tokko kurmatti qalan addaa tokko kurbeessatti qalan addaa tokko gaaleettiidhan malkaata akka hin bu'an karayyuu abbaa dhibbaa meetta abbaa dullachaadhani jila galalcha qabattee dhatta malkaa dooran hin buuta dibbee immoo galalcha meettaan dhaadda kallattii kana addaa 371 jechuun asii duddaa godaananii haga kun nodiida guddi. Yuunivarsiitii Bulee Horaa dhimmoota aadaa irratti keessumaa sirna aadaa dagaa keessatti keessumaattuu xiyyeeffannaa guddaa kennee kan hojjetaa turee fi hojjetaa jiru ispoonsera keenya kabajaatiin galata guddaa qabdu. Asii godaantee haga diida guddaa karaa kana dhuftee haroo walaaboo keessa dhufanii haara dhuftee tamboo dhuftee asumaan mi'a bokkootiin baatee gaddeebitee daraartuun baatee qilxaa kormaatiin asumaan gannaalee buutee dambii dagalleetiin baatee gama dhattee gama buutee sutana geettee ifirra deebitee haramfama girja geettee girja xuuxamaa ta'an asumaan buutee bululta buutee galaana sagaliin kan afalataan tokko daawwaan 2 hawaxaan 3 murmuraa 4 gannaaleen 5 bululta 6 iyyaan 7 gabartichi 8 galaana kanaan 8 gama galtee ganaa asii haga barkoo boorati gaddeebite kaatee asitti deebite qarsa galtu asitti Marsimoo Dabalee egaa warshaa bunaa jiidhaa fi gogaa kan qabu akkasumas immoo nama jaallatamaaf kabajamaadha. Ispoonsera keenya kabajaatiin galata guddaa qabdu. Karaa kana hunda dibbeen baratta adda jila seera gujii seera waaqaa seera lafaa seera laduu seera gombobaa seera kana duuchi ka ilmaa ka intalaa ka diqqaa seera qabeenya seera fuudhaa seera heerumaa seera addaa seera iyyuu beekamaa fi jaallatamaa keessumaayyuu seenaa uummata Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabanii fi jaalala guddaa kan qaban Abbaa Lookoo wajjin turtii taasisaa jirrudha. Egaa isin yeroo sirna gadaa keessatti filatamtan eessa turtan? Ani mana barnootaa keessa ture. Kutaa meeqa? Kutaa 12. Barnoota kanaaf sirna gadaa ordofuu kan akka wal bira ilaaltan. Barnooti ibsituu waa hundaati. Dhalooti waan baratu hin barata. Yoo baratu ifi dhagga lafa dhagga addunyaa eessa akka jirtu dhagga adduma ejjuu eessa akka jiru dhagga bor galmi yamaan jedheef dura dhagga si'if duuba deebi'ee seenaa boru addee ka'eef seenaa dhalootaan hin dhagga. Nami immoo baratee hin jirre mataa uumamaatiin waan xiqqoo tokko beeka. Ani aga afaan baradhee abbaa kiyya waggaa 9 qofa waliin ture jechuun nama waggaa 30 irraa du'e haga ammoo beekumsa hubadhee ka'ee isa jala tee'ee seera gujii baradha jedhe abbaan kiyya nama dabarsiiti. Umara iyyuu jedhanii nami naannoo kanaatti fi nami naannoo keessa jiru illee beeka. Wanni inni beeku ayyaana gujii 27 muluu beeka. Gosa gujii 18 balbalaa fi mana muluu beeka. Akkasuma haganaa 75 muluu beeka. Haganaa 3 achi 75 uraagaa 75 maatii 75 hunda beeka. San qofaa moti karaa gujiin bayee dur beeku seenaa dhaloota Oromoo irraa gadi dhufee uumamaan beeka. Ayyaana gujii kana keessa ayyaanni ji'aan nama fakkeenya har'a nuti shalbana deetti jennaan jechuun roobii dhaabatee dureetti dhaabate kaleeni shalbana bidirsa har'i shalbana deetti siigalee boru karaa bicha. Inni kun har'i baatiin shalbana deetti jechuun har'i baatiin 3 bulte jechuu aga baate 3 galgala kan mul'atu yommuu ilaaltan xiqqoo tokko achi mul'ata. Maali turtiin keessan wajjin ta'uun affeera keenya gamanaatiin turtii gaarii qabaadha. Beekumsa uumamaan kalee jiru liid godhanii abbaa ilma dhalootaan dabarsa. Nami amma ayyaana beeku ayyaantu jedhama.
ayyaanni kattiin dhaamu urjii. Ayyaanni kattiin dhaamu urjii waaqarraa sadee jedhanii buusan jedhanii torbii jedhanii dannabi jedhanii urjii jira sorsa jedhanii sorsa dhaabata akka saniin gargar jira. Ayyaanni kuni 27 ayyaanni laakkoon immoo 3. Maal fa'i? Kunis jira. 27 sana hunda beektu? Hunda beektu. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya keessumaa yoo ayyuu jaallatamaa fi beekamaa miidiyaan immoo adamsee isin biraan qaqqabsiise. Kunis jira miidiyaan dirqama qabaatee miti. Namoonni sponsora ta'uu barbaadan bilbilaa duwwaa 926888229 sponsor nu ta'uu dandeessu. Wantoonni hojjennu kun dirqama qabaanne furtuun dirqama uummanni kun galata nu biraa qaba. Akkasuma yoo uummanni galata nu biraa qaba uummanni Gujii galata guddaa nu biraa qaba. Isa kanaafidha seenaa dhaloonni kun akka hin daganneef dhaloonni kun seenaa dhaloota kanaa akka adda hin baafneef bor maal akka ta'e kaleessa maal akka ture har'a maal akka jiru safuu fi aadaa uummata kana akka beekuuf addunyaadhaaf akka dabarsu kunis jira miidiyaadhaan torbeedhaan kan isinii dabarsaa jirudha. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeera keenya gamanaati. Turtii gaarii qabaadha. Ayyaanni 27 kun qaba. Akka Gujiitti jii 12. Ganni 5 booni 5 orgeelleen 2 ganni 5 badheessa isdotteessa caansa el wacabajji shanan kana orgeelleen 2 adoolessaaf hageesha bonni 5 jii bona jii 5 birra onkoleessa sadaasa arraasa qaamu shanan kana jii shanan kana keessa gannarraa jalqaba Gujiin waan ganni dhufu booqaa birraa keessaa dabaree bacaqqii gannaa seenisaa fi ayyaanni wani dhaabatu deettii dhaabata. Deettiin suni ji'a 7ffaa gaafa guyyaa 15ti akka lakkoofsa warra Itoophiyaa kanatti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 24 si'a ji'a kana gaafa 15 kan dhaabata. Guyyaa 15 kana urjiin torbaan qonyeen lamiin dura seen talkan kana wanni feetu dhutu bokka hin bulu. Rooba. Lakka wanni feetu dhutu bokka hin bulu. Akka feete yoo jiraate oolaan fedhennaa jee isiin lamiin seennaa idanan bulu. Inni kuni deettii dhaabata. Deettii har'a tokko gaafa jedhanu halkan kana abbootiin qoraan caffattee bulti halkan kana bokka hin bulu. Beeku waan ta'eef. Beeku 90 bonaa halkan kana fixata waan ta'eef. Inni kuni deettii irraa ka'a. Deettiin tokko dullattii garbi 2 bitaan qaraa 3 bitaa eegee 4 sorsi 5 algaaji 6 arbi 7 bolli 8 basaan qaraa 9 basaa eegee 10 carraa 11 dureettiin 12 dullattiin 13 shalbani bidirsi 14 shalbani deettiin 15 garaabichi 16 gardaadum 17 busaan qaraa 18 busaa idduun 19 busaa 3 20 gidaadaan 21 ruudaan 22 areeri garbittiin 23 areeri badhoon 24 adulaan qaraa 25 adulaa eegeen 26 harrattuun 27. Waaw. Gujiin ayyaana qaba. Oromoon lakkoofsa mataa isaa danda'e qaba. Isa kana gaa kunis jira miidiyaan torbee lamaan dabarte isinii dabarsee ture ayyuu beekamaaf jaallatamaa obbo Adoolaa wajjin taasisaa ture. Guyyaa har'aas haala ajaa'ibaatiin ayyuu jaallatamaa fi beekamaa abbaa Lookoo wajjin taasisaa jirudha. Ayyaannii fi guyyaan akkamittiin dhufe? Kana malakkoomnoo kan eenyutiin immoo gaaffii kunis jira miidiyaatiin. Guyyaa 3 hafa. Guyyaa 3 kuni boollitu jedhanii ayyaana ikiraadhaan 9 keessaa qaba. Agaa gadhanii ayyaana qodhaati 5 keessa 5 mootii 3 keessaa qaba. Shanataa jedhanii ayyaana garraa jedhanii 5 keessaa qaba. Kuni akkas jechuun ayyaana 27 lakkoofsa 27 lamaa fi torba walta 9 addunyaanuu 9 mantana kanaaf cufama. Lakkoofsa urjiitii icciitii Kudhan hin guutu. hin guutu 9 kan. Sadiintuni isiin sadiintu waan kennamuuf qaba. Addunyaan 3 waan jedhamu sadiin kun fuula waaqa dura dhufameera. Garuu ni 21 kun 9 kun 7 kun 5 waluma 21 kun lennaa tokko 20 fi tokko na walde bedmeega saduma ta'a. Kanaaf lakkoofsa Oromoo keessa icciitii isaan suuta isin ta'e. Kaaniin guyyaa qaba uummati keenya kun. Guyyaa mataaf danda'e qaba. Guyyaa mataaf danda'e kan inni qabu akkaataan dhahinsa lakkoofsa guyyaa torbee qaba. Dirbaba jedhanii sanyoo jechuu. Dirbaba, tasaabura, basaabura, qorrobicha, majigana, naannicha, talbaana torba qaba.
Torbeen tuni ayyaantu qofa beekama namni kun beekan. Namni beeku. Lakk nuutoon adoo isin ta'ini hin beekan. Guyyaa torban kana hin beekanu. Jiini 30 qabu 3 taani 27 taani 30. 30 kana qaxxina jedhee lakkisan. Qaxxina kana ayyaana ekeraati. Ayyaana nama du'ee jiru yoo ni cubbuun du'e dhaqanii itti waakamu agaaga ka jedhan sani. Shanataan ku ayyaana garraati. Ayyaana garraa jechuun kun xiqqoo gati nama buusaa yoo hin falatan. Gujii hin beekan hin teeddatanii achumaan lakkisanii diddaanuma torban kana keessa jilatu. Guddaa galatooma. Akkuma beekamu lakkoofsa ammaa kana immoo akkamitti lakkoofsi ammaa kun dhufere? Yeroo guyyaa ofii yoo qabaate, ayyaana ofii yoo qabaate, ji'a ofii yoo qabaate, uummanni Oromoo kun lakkoofsi ammatti fayyadamnu kunoo. Kuni maal seetaa? Kuni dhiibbaa namni barate gara aadaa fi lakkisee gara ammayyaatti siqee uumamni suni Gujii keessa ayyaantu iddoo guddaa qabu ture. Maal jedhanii afaan warra faranjootaatiin Pleiades warra jedhamu urjii torbeedis jechuun urjii xixiqqoo torba jira. Buusan jennaan nuti. Urjiin torban tuni gaafa duri ayyaantuu gujiin kun deemee ayyaantuu tana isi callaa falata. Gaafa rakkoon utuu si gaafatee ka'e falata. Ayyaanan 27 keessa ayyaani waaqa tokkotu gardaa dumedhan. Waaqi kophaa qabu. 26 immoo 26 keessa 6 ka bineensaati. 20 immoo ka ilmee namaati. Busaani ka bineensaati. Sorsi arbii maaniin kun ka bineensaati. 6. 20 immoo ka ilmee namaati. Isa kana nani beeku enu ayyaantu beeka. Yaamaniituma kootu jilaanuu senennaani torbii loon kiyyaan ayyaanne hin seenu sin jennaa itti bahee yaa'e fixe jennaa abaarte. Gaafana maan jedhan seetaa torbii buusaa waaqa keessa takkattiin dhabate amma yoo ilaalte jaa qofa buusaa waaqa keessa takkattiin baddeerti. Seera Giriikii durii moortoolojii Giriikii durii keessa dur torba amma tokkotu jaa qofa. Kubii yabbii badii jedhani kubii yabbii badii tuu asii tuun gumbo achi keessa yabbiin badde keessa takkattiin badde ayyaantuulleen lafaa dhabante xiqqoodha amma ayyaantuun beeti jaarrotiin maanguddoon biyyaan beeti xiqqoodha ayyaantuun namni beeku xiqqa isaan suni dhossanii beekumsa qaban duuchee ilma qofa himan malee gaafa gujiin gaafi dhufu qofatti himan malee hin dubbatan. Fakkeenya farri jirti damboobaan jirti. Farri teeddatan gara 370 wayiiti. Wanni teeddatan agartee wanni kanaa kun teedu jibba wanni jedhamu. Achi keessa farri 10 damboobaan farri 10 farri 9 damboobaan 10 waan jedhamu kophaatti himama. Isi kun nama gaafate qofa himan. Icciitiidhaan karaan kennamu beekumsi kun uumamumaan dur gaafa duri kuushotarraa dhufe. Kuushotarraa gara Oromoorraa gara Gujiitti. Isa kana dhossaniitu gara miidiyaatti hin baasan. Sababi ammoo lakkoofsi qeenii jedhamu kun dhufeefi amaarti dhuttee waggaa hedduu gara waggaa 60 garboonfattee afaan moorraa sanii amma sanyoo maaksanyoo ka jennu kun afaan warra sodaatanii sanii warri waa beekan baaddee aggalanii warri beekumsa qaban kun gara barnootaatti siiqanii gara saayinsii fi teekinooloojiitti dhufanii isaan kun bakka bu'ummaan fudhatan malee ka uumamaa suni beekumsa uumamaa uumama jira. Amma kanatti qabannee jiru kan baadiyyaatti yeroo sana turan sana qabannee jirra jechuudha. Nuusaanuma qabannee ammallee isaanti amanna malee amma kun qeedii kanatti amannu bee. Egaa kabajamtoota sponsor keenya kabajaa obbo Saafay hoteela Murmuraatti sponsor keenya kabajaati galata guddaa qabdu jennaan sponsoroota keenya hundumaatiin galata guddaa qabdu galata argaddaa sagantaa bira mata duree biraatiin hanga garruutti chaanaalli Kunistira Miidiyaa subscribe like share comment gochuudhaan Kunistira Miidiyaa aadaa safuu uummata Oromoo keessattuu uummata Gujii irratti hojjetu akka daawwattan isiniin jenna.